Gaaffii nama siif deebisuu hin dandeenye na gaafatiin. Yemmuu yeroo isaa ga'u hunduma isaa barte. Naamani siistee siifanii wanta miidhu. Isheen gaafa riyaa qabatte isatti nimne moo maaliif? Iccitiif waadaa keenyas amma jedhameen olee hidhee jirta. Inni dirqama gootiin firu. Garuu amma waa'ee siifaniif waa'ee meelaalaa kan kanaan dura natti himteen dabalata kanatti himtuun barbaadu. Meeloon riyaa biraa akka qabdu. Maal? Ijoolleen suni meelaalaadhaaf siifani. Sababa abbaa kootiitiin abbaan isaanii dhume. Maal? Maaliif natti himne? Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii. Kosmootiksii. Sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddust Mangashaa Daadaa Mool. Hundi keenya abjuu jireenya milkeessuu feenuu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nuti ta'etu jira. Hanqina yeroo fageenya haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoo milaata anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hingaddina fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii liidarshiip Project Managementidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan. Bilbila harka keessaniif koompiyuutarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Onlaayik Farnichar Finfinnee jirra shaggar Onlaayik Farnichar meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa. Onlaayik Farnichar irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu, biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu, hojii keessan milkeeffachuudha. Onlaayik Farnichar sadarkaa isaaniif qulqullina, umrii isaaniif jabina, argaa ijaaf miidhagina. Yoo barbaaddan Onlaayik Farnichar filattu. Akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikirra Piyaasaa Haaroon Taawur Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii fuullee gamoo Asaayyoorra jirra.
meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannooleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. Online Furniture. Saatiin kee baay'ee bareeddi. Oo. Sagantaa arginu beeku haala fakkaata. Siifantu kennanaaf kenna. Oo, gaama. Filannoo sirriitti beekti. By the way, singaa fedha osoo hin jedhu irraa fedha. Meelaalaan dhaabbata akkamii fideeti koomishinii 200 ishee argatte. Koomishinii maali? Anuun beeku siifantu akkas naa kenna. Maali maaltaati? Maali boossa? Maali boossa ni maal akkamitti waan taane jetta bituu jirtu sababa malee boossa? Waa'ee siifantu na yaaddisaa jiru. Maali siifa maaltaati? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqa akka isheen taate beektamte. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birrii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himneereeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa akkana boossu. Anatti maal natti dhaga'ama? Hin boo'e waan hundumaaf iyyuu. Kana amanuu hin danda'u. Kan si dhibu meelaalaan barsiifan jedha maallaqni bade jettee akka isheen harkaa fuute beektaa? Sanuu immoo akka ati kenniteef itti hin himu kan isheen naan jetteef akka hin gaafanneen sodaatteeti. Meelaalaan sirriitti na sobdee jirti. Maal? Nyaatuma? Nyaachaan jira, nyaadhu. Nyaadhu Mooniko. Situ hojjete mi'a? Sa'aatiin itti guyyaa Nyaadhu nyaadhu. Mujiin qaba. Irratti dhiisteen deemini. Baay'ee nyaadha. Itti guyyaa. Ati yommuu midhaan nyaattaa gaa? Kana caalaa moo? Nyaadhu intala koo. Almee? Oo? Shamsiin eegale bitame naannafe. Shamsiin gosa buburreen eegale bitame. Kunoo laa seenuu sii fiddeettee mooneettu sii miicce. Monet. Siinaan. Ilaal. Mana kanatti jiraachaa jirtu eeyyama koon ala. Utuu nan eeyyamsiisin mi'a kootta akka bubuutu siif hin eeyyamu. Maal balleessite immoo mucaan kun? Ana gargaartee siif miiccite. Rakkoo maalii qaba kun? Siinaa. An uffata keetti bu'uu barbaadeemti. Garuu umurii kanaan yeroo isaan uffata kee miiccan argeen gargaara. Rakkoo maalii qaba? Fakkeessitu. Si gargaaruuf Rakkoon qaba bakki. maal taateetu garuu gammadaan fakkaattu. Rakkisti fakkaateetu waan taane. Firoo halkan guutuu osoo natti naasee hin bulte. Siifamillee akkam taateettee nan gaafanne kanarratti.
Kaleessa dadhabee waan hin tureef dhiifama. Tole manaa uummadhu. Waan hundumaafiyyuu daddafii uffadhu. Ciree bakkeedhaan nyaanna. Hojii isuma nuti barfachaa jira. Tole. Kaleessa garuu eessa turteeti? Kaleessa dhimma hojii irra oole. Caalbaasii roobsan galchee tokko ilaalaan ture. Maalirree milkoofnee moo? Namichis xiqqoo na aarsee ture. Kanatti illee hin qabamin bareedaa koo. An har'a namootaan beellamee waan jiraniif inni nuu milkaa'a sirriitti. Akkan si boonsu immoo beektamti. Yeroo hundumaa akkuma siin booniin hin jira. Tole, dafi kottu. Ayyee, hin turu fixeeraanis. Firaa'ol maal ta'eetu natti jijjiirame garuu. Hojiin akkam? Hojiin bareedaadha Roobiiko. Nagahee wayii wal keessa na jalaa ta'ee sassirreeffachaa jira. Akkam? Jirta? Hojiin akkamidha? Hojiin bareedaadha. Maal siifaa dhufu? Homaa barbaadu siif. Waan ta'ellee siifaa dhufu. Lakki akka baanu barbaada. Hojii keetu nufi. Nagahee wayiitu wal keessa na jalaa ta'ee sassirreessaa jira. Xumureen baana. Maal immoo waan mukoofte fakkaata? Lakki mukoofne. Asaatiin haaf jirtu maaliif mukaa jetteeti? Akkam gootee dubbii jaarsummaa keenya sana harmeen boor miti kan isaan dhufan? Meelis mee tokkoyyuu dhimma sana baay'ee kan na yaaddesse. Dhimma sana na yaaddesse? Maali wanta haaraa wanti uumame jiramu? Harmee fa'aa boo'icharra jiru. Boo'icha? Maali fira dhiyoodha moo kan du'e? Warra jaarsummaa dhufan keessaa tokko eessuma kiyya akka ta'e sitti men tureemi. Haadha warraasaa abbaan jalaa du'e boo'icharra jiru. Nama gaddisiisa baay'ee. Dhiisin dhiphatiin Roobi hin qaqqaba. Haa ta'usiif maalumaafuu yeroo fudhannee tuutti yaadne baay'ee natti tolan. Ani hojiin natti baay'ateef malee deemuu barbaadeen ture. Tole haa ta'u. Hojii kee xumursi sanaan osoo baane abaan. Hojii kana ammoo waan xumuruu natti hin fakkaanne yoo wanti deebi'ee sirreesse malee hin baana. Baay'ee fakkeessuu yaadin mooniit. Ani sirni eenyummaa kee nama beekudha. Siinan maaloo maal taatee ilma koo meetas gabbaa'e maal taate? Xiqqoo mushii jaalala duraan dabarsine yaadattee garaan keenan lafuu haga yoomitti akkas taataa? Egaa mooniit maal sitti fakkaate? Namni hanguma nama jaallatu nama jibba. Mooniit ilaal haga lubbuu koosii kennuuf tasii jaalladhan ture. Har'ammoo faallaa isaati baay'ee si jibba. Ija koon si arguun barbaadu. Maaloo ilma koo maal taateeti? Maal taatee odeefteeti? Waan namni siin jedhu na keessuuti. Haa ta'u kan kolli haa ta'u. Daa'imuma keetiif xiqqoo isheen naatu? Mooniit gaafan gaa'ela godhadhee fuudhee mana dhaabbadhu ijoolleen godhadhuuf akkamitti abbaatoo akka hin danda'u sirriittan sitti agarsiisa. Har'a garuu daa'ima kee wajjin dhimman yeroo koo gubuuf hin qabu. Dhiifama guddaa armee. Siinan. Baay'ee natti guyyeera. Hello. Oo bareedduu. Hello. Oo bareedduu. Kaatee? Anis qophaa'an jira. Daddafeensi. Anu dhiifama. Tokkoyyuu baduu hin qabu. Maal ta'eetu?
sirriin jiru. As ka'ee homtuu na jalaa baduu hin qabu. Homtuu. Ofro. Callis naarinati. Inni akkuma arge dubbatan talako. Naarin kanatti hin qabamin. Tummo jakeetii fi gilaasii godhattee gaarii ture. Irraan turu kanaaf hidhetan dhiise. Anyways, shine down fire. Tole, nan dhufa. Hi, Shiro. Biiru. Maaliif jechaarta? Hojii xiqqoon qabaddeera. Hey! Bilo, akkamati? Yoona kana isa argamtu siinaan hin jiru moo? Xiqqoorreen siina gidduu wajjin baay'atu. Shoo, nagatti baay'atu. Dhugaa kooti bar osoo hojiin itti baay'achuu baate yoona kana mana jirtaati. Hanga kana dhumaana yaaddu jechuudha seeni. Baay'ee biloo koo dhugaa. Erga siinaniin ol bartee yeroo nuu kennaan jirtu beektamti. Maal godhu jetteetu jaalala. Innillee gaariidha. Sanbata maaf iddeen dhuftu ture? Sanbata kana xiqqoo sagantaa biraa qaba garuu yoo tole naaf jedheettani maal? Kasooyya. Firoo maal jaallisee? Firoon gidduu kana baay'ee hojiin itti baay'ateera mukaa'aa jira. Kanaaf. Dudduuban hojiin itti baay'atee jira. Firoo amma erga dadhabbiin sitti dhagahame maaliif magaalaadhaa baanee guyyaa 3 tokkoon bashannanu? No, Meelu, dhiibbaa hojii jiru osoo beektuuma. I know. Ta'us garuu torbee dhufu keessa hamma ta'e waan jiru salphisuuf yaalla. Kana irratti moroofsanis jira. Ofiif immoo yeroo kennuun dirqama. Dhugaa isheetti Meeluun Firoo maaloo tole jedhiiniif maalati yeroo hundumaa hojii hojjechuun kun si nuffisiisu? Erga jettanii gaa tole. Yes. Kanaafuu amma iddoo filannaa jechuudha. Biilu, erga ta'e maaliif siinaan ittiin ta'e waliin bashannanu? Wal baruufis immoo nu mijata. Guyyaa 3 fi? Garuu ciisicha iddoo garaa garaas ni qabna. Amma wal fuutanitti iddoo tokko buluu hin danda'amu. Hanganan jedhu Firoo. Tokkoffaa hiriyyummaadhaan ta'anii wal faana ba'uun isaanii barbaachisaadha. Kana irratti immoo seeraan iyyuu waan wal baran ittiin fakkaatu jarri lamaan. Dhugaa isheeti Meeluun. Garuu erga Firoon jedhee iddoo garaa garaa bullataa nama rakkoo qaba. Sana irratti immoo isinis achumaa sirriitti wal bartu. Itti miti osoo waliin deemne natti tola. Tole kanaaf jedhu yoo ta'e ittani maal? Shaayin sinii kusame. Akkam buni isaanii bil. Baay'ee mi'a. Akkas miti yeroo darbe dhugee baay'ee buna gaarii. Miti baay'ee mi'a. Siinuu koo akkamti tole naaf jette garraati. Biloo si waan naaf caalu jira moo maal jechuu keeti? Angaruu baay'ee sodaadhee ture dhugaa. Hojii kee dhiistee waan tole naaf jettu natti fakkaan. Dhugaadha Biloo ko garuu ati laayyoo kana keessa lixinaan jettallee siif waan hin taane qabaan. Naa jiraadhu dhugaa. Akkas taana Firaa'oliif Meelaalaa wajjin sirriitti wal bartaan.
dhugaadhaanis yoon immoo si wajjiniin akkasittiin maatii wajjin sirriitti ol baraa deemu tokkoffaa walitti dhufeenyi keenya baay'ee jabaata. Itti aansuun immoo miirri aantummaan sirriitti nutti dhaga'ama. Baay'een si jaalladha dhugaa. Anillee akkasuma miidhagoo. Dhugi bunni keessa jala qabbanaa. Baay'ee mi'aawa bunni isaanii. Hello, Melu. Argatte? Tole, akkuma tokko hin kottu. Tole. Naguma. Naguma. Meelaalaan isa deemtanii? Kaarteriin gideemtee jirti. Akkasii? Ati yoo akkam ree? Mee maal yaadde? Baay'ee rakkachaa jira. Meeluun asoodee waan hin beekneef akka durii koo ta'uuf hin dandeenye. Garuu maaliif iftoominaan itti naasoftu? Isaaf kutannoon nabe. Isheen anaaf yaadde guyyaa 3 magaalaa dhaabanii naan jechaa jirti. Ani immoo kan itti meeshiin jeequ. Kun yaada gaariidha. Mee waliinis yeroo dabarsaa? Atis xiqqoo haala galfadhu. Eeyyani. Garuu yeroo kana hojii isanii deemu baay'ee ulfaata. Come on, fira. Hojiidhaaf ani jira. Amma dhimma sana irraanfadhu ati sirriitti bashannan. Tole, galatoom. Ati hoo? Siifaan akkam? Waanuma baratamedha. Guyyaa guyyaatti soba irratti dabalu. Yoom akka raawwatu hin beeku. Dhiifama. Anatu kanatti si galcha. Dhiisi firoo akkas hin jedhine. Osoo si ta'es waan kana caalaa naaf goota. Baay'ee yeroo gabaabaa keessatti akka sodaatu abdiin qaba. Tarii deemsa naman guyyaa 3 taasisu kun waan baay'ee jijjiira ta'uu danda'a. Haa ta'u. Abdiin godhadhanis maal gochuu hin danda'a jetteeti. Sirra kuna. Hojii akkam? Akkamii jirra maallee? Maali kastamariin nutti baay'atee too? Isuma yommuu dhufanii arrasitti kennanii bor ammuma fidisiin jedhu. Hojiin akkas taanaan gaariidha. Garuu anan jedhan. Tapha akkamii taphachaa jirtu siina? Yeroon hin dogoggoriin kun tapha miti. Waa dhugaati. Sanarraan see miti dubartiin tokko yoo deemte shamarran tokko yoo deemte tokko dhufaa naan jette. Argitee waaqayyoollee sana ilaalee mucaa bilillee fakkaattu naaf kenna. Naan goyoomsin. Gadoo miilaalaa bahuu hojjetteeti miti mucatti uumaan beeyni ga'e itti fayyadamuuf. Lakkii yeroo. Maaf as goyoomsa? Mee biloolaan maal mu'eessa isheetu mudaa qaba mucaa bareedduu. Oomaa muduun qabdu. Nama fayyaaletti saniifani akka miinee kana siin jechaa jiru. Ilaa yeroo waan ati dogoggoruu hin qabne ani guyyaa tokkoofillee dubartii miidhee beeku. Akka carraa ta'e dubartiin an jaalladhu hundi isaanii anaan namiidhu. Biliseenis immoo yoo nagaa taate an waan godhe ishee miidhuu hin qabu. Nagaa ishee na wajjin jiraate tarii isheenis akka dubartoota warra kaanii garuu gaaf tokko galagaluun ishee nuuf. Biliseenis immoo yoo nagaa taate an waan godhe ishee miidhuu hin qabu. Nagaa ishee na wajjin jiraate tarii isheenis akka dubartoota warra kaanii garuu gaaf tokko galagaluun ishee nuuf. Argitee? Maal sitti fakkaate? Ati madaama ilaalarraa guutumaan guututti osoo fayyin jireenya biroo keessa seentee akkas ta'uu sirriitti. Isheen dhibbaa keessaa calaasee hin jira. Ana garuu natti fakkaata. Osoo ta'ee jiraatee immoo bilisee homaan beekne akka ilaalaatti ilaaltu ture. Dubartoonni hundi isaanii gantuu dhedhee waan an yaadeef. Agartee kanaaf asiin jedhee jira. Ati madaa keetirra guutumaan guututti fayyuutu sirra ture. Keessayyuu immoo isa tiriippii deemnettan kun natti tolaan jiru. Yeroo homaa tokko dhibbate an waa'ee meelaalaa dhibbaa dagadhee hin jira. Irraanfadhee hin jira. Wanti tokko wanti uumamu hin jiru dhibbate. Utuu jennu yeroo iftaan tiriippii deemaa jirru akkuma tinaan jechaa oolte. Kanaaf yoo adaraa mana kana kottuuti kastamarii baay'ee qoodaa baay'ee jira kan hin gashu jiru. Adaraa ijoollee kana naaf ta'u. Agala garuu sirriitti itti yaaduu qabda.
Rakkoon qabu isaaf hin dhiphatin kottam uffata koo jijjiirradheen hin baana. Haa ta'u awwaan. Akkasii sigatee manti qophaa si dhiisee deeme miti? Lakki reeffuma uffatee bee. Eessan dhaqee immoo? Mana kaadhimaa kootiin laaqana nyaadhaa jedhee bee. An kanan jedhu mucaan kuni nu gowwoomsa moo dhuguma isaatii wanti kun? Maal nu gowwoomsa dhugaa isaatii malee jaalallee qabatee jira. Garuu intala meelaalaa san akka hin taane. Isheen natti hin fakkaatu. Nama biraati. Ani kanan jedhu maaluma ta'e mucaan koo qalbii dhowwate maaluma ta'e maalumatti jira manni an kanan jedhu haa ta'u waa'ee isaallee dhiisiti hojii sanbata xiqqaa sana waaree booddee si hambisaniiru boqonnaa mallee akka godhattuuf jedheetan intala koo. Itti gaafatamaan kun baay'ee nama gaariidha. Daa'ima kan qabutti mee jennaan guyyaa walakkaa naa godhe. Sanirraan immoo harme maallaqallee naaf dabalee jira. Galatasaa ilaa. Garaan haadha keeti akkas ganamas galgalas kanan sii kadhadhoo waaqa kan inni isatti sii himoo waaqa eessa dhaqaree numa dhagaa rabbi. Sinan nu dhiistanii haasaa jalqabdan Biloon baay'ee qoostiin. Maal yoo ta'e yoo kana afran keenyaa godhaa kaasitan Tole firaawwan. Miilu sagantaa keenya akkuma jirutti jiramne. Kan vacation? Eegaa. Guyyaa murteessitanii? Eeyyee sirriitti. Sinan siifis mijata jedhee yaada. Ani wanti biloof mijatu hundumtuu naa mijata. Miti biloo. Naa mijata Gaariidha. Waan hundumaaf iyyuu obboleettii koo kana sirriitti kunuunsi. Firaawwan homaa tokko waan niphattu qabdu waa'ee biloo. Akka nama gaarii irratti kufte biloon. Dhiifama bilbilan qabu fakkaatu. Hello. Oo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Obboleessi koo baay'ee na jaallata. Maayini kana mara. Dhugaadhuma simuusi jaallachuu qaba biloo. Meelu. Isin haasaa ani buna isinii danfisa. Haa ta'u. Biloo mana keenya maaliif akkas mara dhiphatta? Rakkoon qabu. Tole. Sini. Maaltu si deddeebisa siin mana kanatti? Maal si dhibe? Maal jechuudha maal si dhibeen? Biloo waan an baay'ee jaalladhuuf. Gaamoo. Hin soofin. Anuma laaluu deddeebi'aa jirta. Yeroo gabaabaa kanatti amma iyyuu na jaallatta nan irraanfanne. Si gulantaa ofii keef ofii laattee jirtu irraa gad of buusi. Baay'ee iddoo siin malee of keessa jirtu. Isa situ natti himamti. Ken. Maalidha maalan argaa jira? Waanuma argaa jirtu taa'aa jira. Wal bariin jaalallee biliseeti. Siinan hin jedhamu. Si beeka. Maalidha maaltu uumamaa jira? Maaltu ta'aa jira? Isuma argaa jirtu taa'aa jira. Sagal gaaffii nama hin gaafatin. Maali waaqayyo har'a maaluma jiin dhufeeni mana kanarra? Maalidha wanta akkasii? Yoo amti ta'aa ta'u maaltu dhibes? Inni batiin akkasuma nama hin dhibbisu. Roobsan ta'uun ol kan dhufaa jiru. Mucaan wajjin hojjanna siin jedhe sana.
Ituuti callistee nama hin taane wajjin jaalalan jalqabne ta'e silaa isattiin si heerumsiisan ture. Siif sila waan hundumtuu qoosaa dhabde. Kolfee. Namni hin taane garuu hin jiru. Sollee jira. Maal jettee? Dhuguma jettanii namni hin taane baay'eedha. Baay'eedha isaan garuutu badanii gaariidha addunyaa kanarra. Robson, si, akkam naguma baga nagaan dhufte. Firaa waliin qophoofne kan tana gamma. Qophaan hundumti isaaniitu ta'anii si eegaa jiran. Eenyu fa'a? Keetu. Maamaan kee abbeen keenya akka teessitti himteetti eenyu siin jette? Si. Dhiiga ilma kootii eessa dhaqxi jetteeti. Armee dhageessa miti bura akkan deemu. Mana keessiif dhiisee akkam bu'uun barbaaddamte? Baay'ee keessuma amma yeroo kanatti baay'een barbaadu. Akkasii. Akkas taanaan waan asi gaafadhu hundumaa sirreessii natti. Tole. Mana kana naaf gadhiistee baata taanaan waan naa gaafattu hunda sitti. Maaliif akkana jibbiti? Maaf akkana arguun barbaanne? Eenyu akka walitti nu buuse dafi natti? Tokkoffaa irratti